Durayyi irraa fuudhee kan hiyyeef kennu baankiilee Ameerikaa 217 ta'an haa gochuun yookaan ammoo cabsuudhaan doolaara Ameerikaa biiliyoona 4 ol saamuudhaan dhaabbata gargaarsa namoomaa Afrikaa NGO fi akkasumas uummata Filistiin kan sababa waraanaatiin miidhamaa jiraniif doolaara Ameerikaa miiliyoona 280 kan dabarsee kenneef dargaggeessa amata 27 lammii Aljeeriyaa Hamza bin Dellaaj wajjin laalla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرم توتا في جلة توتا ماتي وانشارا للخينيا سباب شو بقنا قاهن نفتن جتشا هرس ولد دجانا جرا الحمد لله ربي هر أنو إيكي فيديو زن أكلا لنفحيا من مالك النمي الحمد لله ثم الحمد لله هر دموتو سينا درق جيسا بانكي له أمريكا سامودان خزنا بانكي له أمريكا دوا قولي أمريكا جرجر قولي حمزة بن دلاج وجين إلى الله جتشورا حمزان إنه إيسقلاتي حمزان بانكي له هندا أكمل تأبصرن دي ملا غنا هندا هو أكمل تسامرن دي في حمزان أما أجيبه مجرمو لبون مجرا يوجراته هو إيسجرا يودو هو أكمل أجيبه مجر وانجرو وجين إلى الله أنك تمراتي نفانا تراتي فيديو كنا أموال لايك قوتو إن دقتنا هليو سنيف شير قد إسين جدا ورون channel كنيا بحارة ترموتو channel كنا سبسكرايب قراتي فيديو اللي ببريدو أكنا أرجتشوف ماتي وان channel كنيا أي كانت دبلا ما إسين جدا خلتي ما نقدر كوبي كنيا تي إسين دبرسا نفانا ترا osoo teknooloojiin akkanatti babal'atiin dura namoonni yeroo baankii saaman meeshaa waraanaa hidhatanii lubbuu isaanii irraa bahanii akkasitti gara baankii isaanii deemanii lubbuu namoota nagahaa me'e galaafatanii akkasitti baankii saaman. Amma garuu namoonni manuma isaanii taa'anii kompiitara isaanii qofa fayyadamuun baankiilee hedduu birrii biiliyoonaan lakkaa'aman saamuu danda'an. Hamzaanis namoota kanneen keessaa tokko ta'ee argame. Haakariin tokko siistama baankii tokko cabsee yoo sini baankii sanii fi dameelee baankii sanii kan biyya san keessa jiran birrii biiliyoona lakkaa'aman daqiiqaa takka keessatti saamee baankii san duubatti hambisuun gara akkaawuntii isaa dhuunfaa kan ofii uummatee yookaan ammoo gara biraatti dabarsuun baankii san duwwaa godhee hambisuu ni danda'a. Hamza bin Dellaaj biyya isaa Aljeeriyaa irratti nama hedduu takka cimaadha. Bara 1989 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan dhalate Hamzaan afaanota 5 akka afaan dhaloota isaatiitti dhukkeerra kaasee dubbachuu danda'a. Hamza bin Dellaaj haakiroonni addunyaa kanarra jiran Hamza dandeettii isaatii fi milkaa'ina isaa kan ilaalanii hedduu takka ajaa'ibsiifatu. Hamzaan vaayirasii maqaan isaa SPI jedhamu uumuudhaan gara baankotaatti facaase. Ergasii informationaa fi paaswordii akkasumas akkaawuntiilee garaagaraa sassaabachuu jalqabe. Ergasii yeroo xiqqoo booda Hamzaan vaayirasii ofii isaatii uume kana fayyadamuun kompiitaroota miiliyoona 60 fi akkasumas baankiilee 200 ol cabsuu danda'ee jira. Mallaqa hundaa erga saame namni si dhiisu hin jiru ka. Hamzaan ergasii dhaabbata Interpooliin barbaadamuu eegale. Interpooliin kun dhaabbata guddaa addunyaa poolisii yoo ta'u akka poolisoota nu beeknu kanaa miti. Biyyoota hedduu keessa socho'a. Kan inni ittiin hoogganamus biyyoota miseensa isaa ta'aniini. Akka dhaabbanni kun jedhutti biyyoota 192 ta'an miseensa isaa akka ta'an dubbata dhaabbanni Interpooliin kun. Akkasitti Hamzaan dhaabbata kanaan naanneffamuu jalqabe. Inni garuu mallaqi isaan naannessaniif san harkaa hin qabu. Kan dhaabbata gargaarsa namoomaa Afrikaa NGO fi uummata Filistiiniif qaataa qoodee mallaqa isa hunda fixee jira. dargaggeessa umrii 27 lammii Aljeeriyaa Hamza kan kompiitara saayinsiin eebbifame kana maqaan isaa addunyaa guutuu irraa walgahee addunyaa hundi waan isaa haasa'uu jalqabde. Akkasitti addunyaa hundi waan isaa haasa'uu jalqabde. Ameerikaa namni kun yakkamaa jettee naannessitus
inni garuu kaapitaalota Ameerikaa kan mallaqaa ummata addunyaa bilaashitti kan sababa tokko malee balleessan irraa fuudhee ummata gargaaran ijoollee haadha abbaan qabne fuudhee akkasumas ummata Filisxiin kan waraanaan miidhamaa jiran kan Yahudaan qe'ee isaanii irraa buqqifteef fuudhee laatee addunyaa irratti goota jedhamuun waame. Yeroo durii Awurooppaa keessatti akkuma isaa kanatti namni maqaan isaa Rooban Hood jedhamu dureeyyii irraa mallaqa saamuun hiyyeeyyiif kan kennu yoo ta'u shiftaa hiyyeeyyiinii fi namoonni hedduun jaallatanidha. Kanumarraa ka'uun Hamzaas maqaa isaa Rooban Hood jechuun maqaa nama kanaa itti moggaasan. Hojiilee isaa keessaa kan akkaan nama ajaa'ibsiisanii fi akkasumas nama kofalchiisan ammootu biiroolee immigireeshinii Awurooppaa fi biiroolee dhimma alaa Awurooppaa haak gochuudhaan fiizaa dargaggoota biyya isaa Aljeeriyaadhaaf erguu isaati. Hamzaan hunda caalee argame. Biyyoota Arabaatittis Hamzaan jaalatamummaa guddaa argate. Sababii inni biyyoota Arabaatittis jaalatamummaa argateef biiroo nageenya Israa'el haak gochuudhaan Filisxoonotaaf riipoortii fi akkasumas infoormeeshina garagaraa kennaa ture. Hamzaan akkasitti erga namoota kana hunda gargaaree gaaf tokko waggaa dheeraaf osuma barbaadamuu biyya Maaleeziyaa irraa gara Gibxii deemuu barbaadee magaalaa guddittii Taayilaand keessatti poolisoota marfamee qabame. Akkasitti erga to'annoo poolisii jala oolee booda Hamzaan miliquufis hin yaalle. Haadha manaa isaatii fi mucattii isaa xiqqoo nagaa itti dhaammatee haati manaa isaatii fi mucattiin isaa gara Ijiptii yookaan ammoo Gibxii imala isaanii itti fufanii Hamzaan ammootu qabamee gara Ameerikaa geeffamee Ameerikaaf dabarfamee kenname. Hamzaan hanga wanti kun hundi Hamzaa irratti hojjetamu Hamzaa fuula isaa irraa aarii fi rifannoota osoo hin taane fuula isaa irraa gammachuu fi seeqinsa bareedaatu mul'ata. Sababa kanaaf jecha Haakara Abbaa Koflaa jedhameetiniin maqaan biraa moggaafameef. Ameerikaan akkasitti namni kun yakkamaadha jettee waggaa 15 hidhaa adabde. Akkasitti amma Hamzaan erga hidhamee waggaan 9 dhumatee jira. Hamzaa kaafuuf amma waggaa 5 fi ji'oota muraasa qofa jechuudha. Hamzaan yoo bahee maal nutti agarsiisa laata? Maal nu mul'isa laata? Maal nu jedha laata? Hawwii kenna hundaa hadda seenaa tana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Seenaa birootiin hanga walitti dachaanutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.